Oromoo waan miidhamtu hin jirtu. Pirezidantiin naannoo Hararii nama Hararii ta'eef Oromoo waan miidhamtu qabdu. Maaliif haboonsaa Oromoodha. Namni qottoodhaan yaadu har'a hin jira bor hin jira maal? Mirga addaatii fi akkaataa Oromoo fi Hararii waliin jiraattu wayyaaneen nu barsiiftu. Isaan irraa hin barannu. Isaan dura ama akkuma meeqa waliin jiraachuu jirra. Uummanni kun achi jidduutti eenyummaan isaa kabajamee fi dalagatee uummata Oromootiin wal keessa seeneeti jiraachuu ture. Uummanni Hararii qaama keenya, obboleewwan keenya ni jaallanna, jarris nu jaallatu, waliin jiraanne waliin jiraanna. Rakkoon garaagaraa gaafa uumamu akka uummataa wajjin rakkoo keessa nu gashin tasgabbiidhaan miira addaatiin dubbii ilaaluun barbaachisaadha. Namni jeequu barbaadu nam tokko nam lama sadii jiraachuu danda'a. Uummanni Hararii garuu uummata keenya. Uummata Harariitii fi uummata Afran Qalloo akka sabaa lamaatti adda baasuu hin dandeessu. Uummata Hararii haboonsaa dadari. Siigalee kanaaf uummata addaan baasuu hin dandeessu. Uummata kanaas bal'ataa Harariitti eenyuuf fayyade magaalaa Harariitti yoo jette warra biyya saamaa tureetu fi isaan keessaas Oromoo keessaa isaa taatu Hararii keessaa isaa taatu namoota hagootutti fayyadamee sabni lamaan waan akka fayyadamee. Uummata nu jaallatu, uummata nu wajjin rakkoo keessa ture, ammas rakkoo keessaa ba'uuf tattaafachaa jiraachaa ta'uu isaanii. Ammas kan ta'uu qabu uummata lachuufuu akkamitti gaarii ta'uu danda'a. Magaalattiin turuu akkamitti guddatti. Giddugalli Oromiyaa naannoo bahaa kuni akkamitti addunyaarra daran beekamee deemuu danda'a. Hawwata turizimii akkamitti ta'uu danda'a. Diinagdeen isaa deebi'ee akka duritti akka yoom akkamitti ol guddifnaadha wanni mari'atamu.